أنا جباتي واقع أبكم سباسي مما سان ملء وست ما جوار محمد بوجي چلون تسي بوجي چيني جيسا نمي غادي غادون جلولته بوجي چي جنة دغا چوف ديده غاچا نفي أركا قبا بودي وران أركا قبا دغا چوف ديده أدون دين اللون غلاني نمي چيني جيسا جدلين قلو مغالي تلا في تفتت تاي من سينو ديده چيچا تاي بوجي چي چيچا تاي نياتو في نياته بونو في دوغه تاي غاچا نو في اركوما قبا بودي في اللي اركوما قبا جن غوغا بيخي بوجيچ بوجيچ غديسه سره قبا نمچي سيالولي دلا جلتا سره نغرتي اندوتي بوجيچ جن على بيخي انغيراري سره كون دارندوتو ومتا على جرا نميون على جرو ومت غرا جرا جدي نمچدا گيسيسه جوار غافي غوغردو سيغا فتانتان سيري مسيتي مي وان غرا سيجرا كفو من دباتي او فيديو ديمتا ان دباتي سيدام توكو جوار ولي الله اندورو في اكو قودنا متوكوت وبا الله مسينا وراني نقام في دون ملكان وراني نقام في دون ملكان أما واني أرتوبيا خيسم مقا خداواني أتشي سياسة نيف ورانا تلاقب دخانا جوار محمد قرأت بالله أتشا جباك دخاتشا واني أتتاتي في جدي واقو قوتو ولي قالا واقو قوتو هدام بكمنا غربوما وجد من علمه تقدي من يده ilmaan oromoota baddaadhu qaabtu sun ilmaani tuguddi san ilmaa waaqoo guutuut ilmaan boorana bareentu ilmaan oromoo wanni maqaa oromoo dhawaniif waan sun waraanii nagaan fiduu walii galla yoo walii gallu kan lafti itti nagaa barbaaddan ati dhaabdii kafaawoo ati dhaabdii abaawoo mootummaa Itoophiyaati mootummaa Itoophiyaati mootummaa Itoophiyaati mootummaan Itoophiyaa mootummaa gadalatte nagaa anjaaramtee miti mootummaa biyyee lafaa ani jedhu mootummaa afaan kiyyi malee khadibiin hin jiran jedhu mootummaa amantiin tiyyi jedhu mootummaa afaan kan keema dubbatti siin jedhu nagayiin galuu nagaan fidu waliila galle mootummaan warri adiin kun dadhabe mootummaan amii adiin dadhabe marara naga naga khanoof takko waraan hin jennu oromoon nagayin to mootummaan Itoophiyaa naga fuulin beeku nageenyu kun hojjaanu fi akka nama guddaa rafee tamma duddi duubi dukkanise yoo mootummaa Itoophiyaa laa duddi duubi dukkanise tunagaan yaayyuu sii hime waan garaa qabu ومغرا سجيرا وانغرا سجيرا تفين دباتين جوار وانا تين دبان دي فمالي ورابي سكرا دين دوري يوم انقود جونجل ورنا مابول مما سيخون كاهو بديوت ورنا مابول ورابي سي ورنا مابولاني اقبون بولاني ilmaanu fi ameen amechin خارج كلافي ريتي ناتبون ورابسين كاي أبو وانغرانا تاتي إلما ندون عليك أبا غلاتا ورخياتي سيغالا دخيانا جنوالي أي ورابساسي ورانو في أفام بولا لكيسي بولي تيسي يوني سيني درو مجيرو ماني بنيزا خاتي سفن غلاتي ماكي هاتي وران دبان غلات خانكي الميلوني كبا ilme harre qaba ilme farda qaba akku waraabessi nyaan ilmaan tanteetan isattu itti dabra haga tarmabaati ijoolleen tuwama afaan hin buufanne namichumreetu hin nyaannaa jedhe
waraabessaan namicha de nami waraabessaa re'ee qala hinyaa akkama jettanii nyaattan jedhu garaachaan bullee hin nyaannaa ilma isaa akka waraabessi hin nyaanne ilmaan teetitti itti darbee jabeessa jedhu namichi akka nyaatan hin qabu jaarsi fudha geessisa hin nyaatina jedhe hin nyaanni jedhe xaabonuu hin nyaanni yoo nyaattanii mata lafnaa kaayaa gurra lafnaa kaayaa jedhee bada jaarsi waraabessaatiin bada abba namaa jedhan bulee horii naa qalee warri kiyyituuf hin nyaanni jedhe nakkan jedhi jaarsi waraabessa abba irraa abboo namichi akka nyaatan hin qabu si callaa wambaali ilma waraaboo cufaafu wabae akka nyaatan hin qabu yoo argatti fiincha kasi namichi akka nyaatan hin qabu hayinu kaasi jedhe warraan bay meeti namichi jedhe laa nyaannee jedhe namichi laa nyaannee jedha hin gabaabsuun jedha hin gabaabsu waloo reefu tamman kokkisi waloo reefu deeftu tamman kokkisini na kokkisi namichi meetii jedhe gaafata la nyaanne mataan allafnaa kaayaa jedhe meetii waraabessan niitii ufii gaafata namichi kan kee mataan qabu yoo mata qabaate si waraabes galati irra barbaadaan dhufu yoo mata qabaate waraanuu fi alaan lakkise bineensiman ittiin seenu reefuu siin armaanitti dhooti innilleen harka qaba gara keessa buusa mataan qabu mee gurri allafnaa kaayaa jedhu gurri hin qabu akkam hin qabne sun bir taa'anii hin nyaanni jedhani si gurri ka'ee hin ba'u hamdhaa kana gurri hin qabuuf hin dhageenye gurri hin qabu oppidiyoon sun taatitti gala taabba gadaa sifit oppidiyoon ta'umaa intala garaacha sifit oppidiyoon gurri hin qabu waan tolchuu jiran kan hin dhageenye hamanu guban haqabeenu guban hamanu guban ka midhaan irra faatan Jawaar Mohammad warri isan nagaa irra barbaadan kan waan awwaloo abdii dubbatu tiinfitan keessa dhageenya abaa'oo shanee qulqumaa hindi balleessa haadha abbaa isii qulqumaa abbaa ufan kuncufin fiqaadu tasammaa maal dhaam qulxummii dhaamemi armum keette teenne garra galaani balleessan suni uummata kanaa miti warri isanirra naga barbaadan kana Jawaari keenya nagayi kun hin fudhatama waraanii nagaan buusu anu fiilaa siigan waraanii kun nageenya kun hin fudhatama an akka fiyyatti yaada fiyyatti nagaa oofanka eegi mootummaa Itoophiyaa duddi duubi dukkan yoo waaqi namaa godhu malee waaqi waan hin dandeenye hin qabu tunagaana siime sitti be waan gara si jiraatu fini gumi kan irratti hin dubbatin siime sitti gumeen asirratti irreen nama mootummaa Itoophiyaa sabbo irreen nama mootummaa Itoophiyaa dhuunfaa mataa ofiitiin sabbo hin dubbatin nama gabaasa nu baasa arma ciisuu jira horaa bulaa deebana antan siidhaan gara baatee dubbatan qiyyaas dura akkamitti nu ta'uu immoo waa hunda nagaa fattanii kanaaf waa hunda illee dubbachuu nama dhibdiis dhiisuunis nama dhibdi garii isin gaafadha beekaa wal jiru waan garaa keessan jiru waan isin yaaddan ana qofa osoo hin ta'in firrinis orminis haa dhaga'u kanaaf wannummaan foorama akkanaa qopheessineef waliinis akka mari'annuuf lolli keessan kun humna nuu ta'a lafa
waan baay'ee irratti. Kanaaf hin sodaatina waan gaariin deemu jira. Akkamiin mootummaa sana amantee biyya deemuu eddaa gaafa dura biyya galus 2018 mootummaa amaneen deebiin gaafa sanillee akkam biyya deebiin barbaadan turan 2018 gan deemuu hedu akkana hin deebine nama itti ergaa turan anggaruu laalee itti yaadeetiin amma booda kan hin bu'aa buusuu danda'u ummata san keessa taa'ee hangam danda'etti yoo dalage jedheetiin murtii sirrii natti fakkaata. Waggaa kudha shan mokorotoo biyya deebi'e umrii dargaggummaa hedduu ala ture hedduun carraaqee hedduu waliin carraa'ine garuu san caalaa biyya alaa turuun boqonnaa qabsoo itti aanuuf hin fayyadu jee waan hin yaadeef. Akkuma yeroo hojii rabbumaa fi uummata amaneetiin rabbiin nurra dhaabate uummanni illee nurra dhaabate ammas taanaan yaaddoo keessa naa gala. Amni qabsoo itti aanu hojiin Oromoo itti aanu hojii uummata jaaru hoggansa itti aanu qopheessu jaarmaa itti aanu qopheessu. Kaleessa na fakkaatu waliin gadda dubbachaa kan ture. Yeroo hedduu injifannoon argamu bu'aa irraa malu wanni dhabnuuf bukan immoo gammachuudhaan fidannaa kanaan deemna jechuudha. Wanni hiikachiisuu yookuun deddeebi'ee jiru. Wanni nuti jechaa jirru waa'ee hidhachiisuu fi hiikachiisuu miti. Haala qabatamaa Oromiyaa keessa jiruun mootummaanis waraanni bilisummaa Oromootis sadarkaa walii hiikachiisuu keessa jiran. Haalli Itoophiyaa waliigala keessa jirtu sadarkaa tokko hiikkatee akka kennu keessa jirtu. Tigraayitti nageenyi dhufuu qabaa, lolli dhaabbatuu qabaa, jee uummanni addunyaa yeroo lallabu. Humni Tigraay haa hiikkatu mirga jechuun jiru. Hiikkatuus hin danda'u, hiikkachiisuus hin danda'amu. Wanni jamaa jiru lolli dhaabbatee dubbiin lola nama geessisu gara bira murtii adeemtudha. Yeroo tokko kun ajaa'ibsiisa obboleeyyan keenya Tigraayitti lolli aadaa wajjin Oromiyaatti lolli itti yaamu biyyan akkasii miti kan ta'uu qabu. Nuti fayyadachuuf jirru mootummaadhaan dubbii wanni lola mana geesse rakkoo siyaasaati yooroodha. Rakkoo yaadne dadhabde biyyaaf uummata gaagama kan geesse amma hiree nagaa kennuudhaan waliin taa'aa mari'adhaan maal piroosesni kun piroosesa gaafata. Akka durutti manguddoo abbaa gadaatiin hin taatu amantaa maaliif konfliktiin Itoophiyaa keessaa internationalize ta'ee jira. Kanaaf mediator takkaa'uu negotiate mediator immoo jaarsa humna sadaffaa ka qaamonni lamaan irratti walii galan filatanii qaamni dubbii isaan jidduu ilaalu kun waliin mari'achiisuu qofa osoo hin taane wanni irratti walii galan hojiitti raawwatu isii kan mirkaneessuu danda'u gaarantoor ka jennuun ka ulee jabduu qabu keessatti hirmaatee deemuu qabaa. Akkuma kaabatti amma godhamuu turte Oromiyaa keessatti godhamuu qabaadha jechaa jiru. Akka paartii siyaasaattis, akka hoogganaattis, akka nama tokkoottis
wanni jechaa jirru kana eega waliigalan booda yoo ka waliigalan taate waan guyyaa lamaadhaan asirratti dhugaatii takkaa waggaa takka taatu dhuma hedduu gadi fagaattee jiru waan yeroo fudhatamee qaamonni walqabaa jiran mariidhaan lola gara dubbii lolatti isaan geessisan tan irratti siyaasadhaan furuudhaaf deemutti qaban kan jedhuun kan deemaa jirru jechuudha.